Hello, my students. My name is Tarikan Abdisa. I am physics teacher from Burqa Harbu Special Secondary School, which is found in Horota Town. Ani maqaan koo Barsiisaa Tarikan Abdisaan jedhama. Barsiisaa fiiziksii mana barumsaa addaa yookaan Special School magaalaa Hoolotaa keessatti kan argamu. Achi keessaan fiiziksii barsiisaa. Har'a kanan qabadhee isinii dhiyaadhee fiiziksii kutaa 10 kaarikuleemii haaraa boqonnaa tokko waa'ee veektarii qabadhee isinii dhiyaadhee kun viidiyoo lammaffaadha. Viidiyoo tokkoffaa keessatti waa'ee veektarii fi iskaalarii ilaallee turre jechuudha. Har'a kan nuti ilaallu veektar ripireezentations kan jedhu ilaalla. Akkaataa itti veektarii yookaan kalqabeen ibsamu. Vectors are represented either algebraically or geometrically. Vectorii karaa lamaan ibsuu dandeenya. Tokko algebraically yeroo ta'u inni lammaffaa immoo geometrically. Mee algebraically jechuun maal jechuudha? Algebraically a vector is represented by a bold letter or an arrow over the letter. Algebraically vectorii karaa nuti ittiin ibsinu yoo vectoriin tokko amma fakkeenyaaf vector P jedhamee yoo kenname yookaan vector M yookaan vector A yoo kenname qubee inni ittiin vectoriin kun mogga'e sana gurraachessuudhaan bold letters jechuun qubee sana gurraachessuudhaaniti vectorii sana algebraically ibsinee jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun amma vector B dha. B kana maqaan vectorii kanaa B dhaan moggaafame waan ta'eef B kana gurraachessuu kootiin algebraically dhaan ibsee jechuudha. That means using bold letter qubee sana gurraachessuudhaan or yookaan immoo algebraically kana qubee sana qofa barreessuudhaan xiyya mataa isaarra kaa'u. Inni kun immoo maal jedhama? Putting an arrow over the letter. Qubee sanarra xiyya kaa'uudhaani vectorii kana algebraically ibsee jechuudha. Kanaafiti algebraically a vector is represented by a bold letter or an arrow over the letter. Xiyya vectorii sanarra kaa'u yookaan immoo qubee vectorii sana gurraachessuun vectorii ibsuun algebraically jedhama. The second one is geometrically. Geometrically kan jedhamu immoo karaa lammaffaa ittiin vectoriin ibsamu yookaan bakka bu'uu danda'u. A vector represented by an arrow. Isa kana immoo xiyyuma qofaan sila algebraically xiyya maxaa qubee sanarra kaa'uu jennee isa kana garuu xiyyumaan ibsinee dhiibna. Fakkeenyaaf damma kun vector B dha. Vector B kana geometrically ibsee jechuudha. Amman maal gochuudhaan? Xiyya qofa kaasuudhaan. Xiyyi kun asii jalqabee tail lafanni jalqabeeni yookaan eegeesaa yoo jenne kallattii xiyyi kun itti agarsiisu immoo head mataasaa yoo jenne amma gaa kun walumaa galli isaa vector B jedhama. Akkamittiin ibsame? Geometrically fakkiidhaan xiyya fayyadamee ibsame jechuudha. Kanaafiti a vector represented by an arrow xiyya yoo fayyadamne vectorii kana geometrically ibsinee jechuudha. The length of the arrow represented the vector magnitude. Dheerina gaa yeroo geometricallyidhaan ibsinu dheerinni xiyya kanaa maal bakka bu'aa? Magnitude vectorii sanaa yookaan hamma vectorii sanaa bakka bu'a. Fakkeenyaaf ammatu dheerinni xiyya kanaa 3 meetiriidha ta'e 3 meetir east yoo ta'e 3 meetiriin kunii jechuudha. Maal argisiisaa? Hamma vectorii kanaa. Dheerinni vectorii kanaa jedhaan
The length of the arrow represented the vector magnitude. Dheerinni isaa hamma isaa bakka bu'aa. The arrow head represented the vector's direction. Xiyyi vectorii kanaa immoo kun jechuudha. Mataansaa maal ibsaa? Directionii isaa ibsaa jechuudha. Yeroo vectorii geometrically ibsinu the length of the arrow represents the magnitude of the vector and the arrow head represents direction. Xiyyi kun directionii qarrisaa jechuudha. Mataansaa yeroo kallattii argisiisu, dheerinni isaa immoo magnitude yookaan hamma isaa agarsiisaa jechuudha. Okay, thank you very much. Amma immoo kan nuti ilaallu different types of vectors. Vectorii gosa garaagaraa ilaalla. The first one, zero vector or null vector. Kana jechuun maal jechuudha? A vector with zero magnitude and no direction. Vectoriin tokko hammi isaa zeeroodha yoo ta'e, akkasumas immoo kallattii hin qabu yoo ta'e, gosi vectorii sanaa zero vector yookaan immoo null vector jennaan. The second one, inni lammaffaa unit vector. Maal jechuudha kun immoo? Vector that has magnitude equal to 1. Vectoriin tokko hammi isaa yoo tokko ta'e, vectoriin sun unit vector jedhama. Fakkeenyaaf maal jechuudha kun? Hammi isaa tokko jechuun a velocity of 1 meter per second is, ariitii meetir per secondii tokko gara bahaatti yoo jenne 1 meetir per secondiin kun amma magnitude isaati yookaan hamma isaati. Hammi ariitii kanaa tokko jechuudha. Mee akkasumas a displacement of 1 meter north, qaxxaamura meetira tokko gara kaabaatti. Ilaala, ammas hammi fageenya kanaa yookaan qaxxaamura kanaa tokko. Kallattiin isaa noorzii. Ammas kan biraa a force of 1 newton south, humna niwutenii tokko gara kibbaatti. Ilaala, hammi isaanii asii humni 1 magnitudeedha. Ariitiin 1 meter per second magnitude isaatii. Displacementiin 1 meetrii magnitude isaatii. Warra akkasii kun unit vector jennaan. Maali sennaan? Magnitude isaanii yookaan hammi isaanii tokko waan ta'eef vectoriin gosa akkasii unit vector jedhama. The third one, equal vectors. Equal vectors jechuun maal jechuudha? Vectors that have the same magnitude and same direction. Vectoriin lama, fakkeenyaaf vectoriin tokko A, vectoriin tokko immoo B. Yoo hammi isaanii fi akkasumas kallattiin isaanii tokko ta'e, vectoroonni akkasii equal vectors jedhamu. Mee vectorii kana yoo fudhanne vector N 6 kiiloomeetirii, kallattiin isaa noorzii, kun hamma isaatii 6 kiiloomeetirii. Vector B yoo fudhanne innis 6 kiiloomeetirii, kallattiin isaa noorzii. Vectoroonni lamaanuu kallattiin isaanii kan isa kanaas noorzii, kan isa kanaas noorzii. Hammi isaanii yookaan magnitude isaanii kan isa kanaas 6, kan isa kanaas 6. Vectoroonni lamaan isaanii iyyuu hammaan kallattiidhaan tokko waan ta'eef vectoriin akkasii equal vectors jedhama. Vectors that have the same magnitude and the same direction. The fourth one, gosa vectorii inni arfaffaa immoo negative of a vector yookaan negative vector jennaan. Maal jechuudha kun immoo? A vector that have the same magnitude but opposite direction. Kun immoo akkasi. Vectoroonni lama hammaan tokko, kallattiin immoo adda adda yookaan faallaa yoo jenne irra filatamaadha. Opposite jechuun faallaa jechuudha waan ta'eef. Mee fakkeenyaaf vector A fi vector B tu jiru. Vector N yookaan kalqabee N 3 kiiloomeetira east kallattiin isaa. Vector B immoo inni isa 3 kiiloomeetirii garuu kallattiin isaa west faallaa east jechuudha.
Vektiroonni kun lamaan negative vector jedhamu. Maaliif ennaan hammaan walqixa 3 kiiloomeetiriidha. Eenis biinis 3 kiiloomeetira. Kallattiin immoo opposite yookaan faallaadha. Kanaaf these two vectors are negative vectors jedhamu. Barattoota mee amma immoo gaaffiidhaan waan amma baranne hashaakallu. Akkas jedha. Questions. Number 1. Define the following terms. Termoota armaan gadii ibsi yookaan hiikatti kenniidha. Waama gadarraa fakkeenyaaf negative vector. Maal jenneerra? Negative vector is a vector which has same magnitude, opposite direction. Hammaan tokko. Kallattiin faallaa kan ta'an negative vector jedhamu. Kanannee deebisna. What is unit vector jedhamtanii yoo gaafatamtan yookaan define unit vector jedhamtanii yoo gaafatamtan karaa gabaabaa unit vector has magnitude 1. Kan hammisaa tokko ta'e unit vector jedhama. Gaaffii sadaffaa what is yookaan define equal vector yoo isiniin jedhan. Equal vectors means same magnitude and same direction. Kallattiidhaanis hammaanis yoo walqixa ta'an equal vector jedhamu. Vectoroonni lama. Arfaffaa yookaan D. Zero vector. Define zero vector yoo nuun jedhan akkas jenna. Zero vector has zero magnitude and no direction. Magnitudiinsa zero. Kallattii hin qabu. Inni akkasii vectoriin kun zero vector jedhama. The next number 2. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Explain the two ways of vectors representation. Karaa ittiin vectorii ibsinu lamaanuu tarreessi yookaan ibsiidha. Akkuma gara olitti jennu vectors can be represented by two ways, algebraically and geometrically. Jennee ibsinirra sila. Algebraically jechuun using bold letter yookaan immoo putting an arrow on its head. Qubee vectorii sanaa gurraachessuudhaan yookaan immoo xiyya mataa qubee sanaarra kaa'uun vectorii algebraically ibsuudha innee geometrically ibsuun immoo arrow qofa fayyadamuu xiyya qofa fayyadamuudhaanii jenna. The third. Gaaffii sadaffaa. Gaaffii sadaffaan immoo kunooti. If vector A is given geometrically, the arrow head of this vector represents dash. A. Magnitude. B. Direction. C. Cannot determine. D. None. Vectoriin tokko A yookaan vector Aani yoo geometrically kenname jedha. Xiyyi mataa vectorii sanaa maal bakka bu'aa jedha. Magnitude, direction, cannot determine, D. Akkuma sila jenne xiyyi vectorii sanaa directionii argisiisaa. Leengiziinsaa immoo magnitude jenna. Kanaafiyyuu amma gaasitti xiyyi maal argisiisa nuun jedhee xiyyi yookaan mataansaa directionii argisiisaadha. Deebiinsaa directionii. Number 4. From question number 3. The length of the arrow represents. Gaaffii lammaffaa vector N kenname sun geometricalidha. Geometricaliin immoo xiyyaan argisiifna. Gaaffii sadaffaarraa dheerinni xiyya sanaa maal argisiisaa jedha. Length of the arrow represents A. The direction of vector. B. The magnitude and the direction. C. The magnitude of a vector. D. None. Akkuma sila jenne length of the arrow maal argisiisa inni sira? The magnitude of vector. The answer is C. Barattoota, thank you very much. Baay'een isin galateeffadha. Garuu yoo gaaffii qabdu ta'e kunooti lakkoobsi bilbilaa koo asirra jira. Kanaan waan isin rakkise na gaafachuu dandeessu. YouTube Taarraqany Abdiisaa kan jedhu seentanii viidiyoo yeroo yerootti gadhiifamu akka inni isin ga'uuf
subscribe akkuma kanaan hiriyoota keessaniif illee share godhaa. Amma immoo soft copy barnoota kanaa yoo argachuu barbaaddan telegiraamii irraa kunoo gumii saa teknooloojii MBH kan jedhu join yoo gootan soft copy barnoota kanaa argachuu ni dandeessu. Adaraa dhaamsa tokkoon isinitti himadha. Barattoonni hedduun yeroo ammaa afaan ani ittiin dubbadhu kana dhaga'an rakkoo adda addaa irraan kan ka'e barnoota isaanii sirriitti hordofaa hin jiran. Kanaaf barnoota ani barsiisu kun akka isaan qaqqabuuf malaaf teknika isinii danda'ameen akka inni isaan bira qaqqabu yuutuubii kanaan barnoota dabarsuu kananii na kakaaseef iyyuu barattoonni hedduun yeroo ammaa keessumaa afaan ani ittiin dubbadhu kanaan kan na dhaga'an barnoota argachaa hin jiran sababa rakkoo adda addaan. Yeroo yerootti naa bilbiluu barnoota yuutuubii maaliif dhaabde jedhanii gaaffii na gaafachaa turanii barnooti ati nu barsiistu kun baay'ee nu fayyadee uni barnoota ga'aa argachaa hin jirru rakkoo adda addaa himatu jechuudha. Kanaafi barnoota kana nuu jalqabii jennaanani amma gara barnoota kana yuutuubiidhaan barsiisuu jalqabee waggaa tokkoof immoo adda citee ture sababa barattoota mana barumsaa ani irraa barsiisu akkasumas immoo magaalaa ani irraa barsiisu irraa sababa qulqullina barnootaa kufe yookaan immoo barattoonni yuunivarsiitii jooyinii gochuu dadhabanii qabxiin barattootaa baay'ee kan gadi bu'eef isa fooyyessuuf jecha waggaa tokko keessumaa waggaa darbee tajaajila tolaa barattoota walitti qabee keessumaa ijoolleen gara saayinsii akka dhufanii fi gara tajaajila tolaa kanatti waanan deebi'eefanii barnoota yuutuubii kana gidduutti dhaabee ture. Amma garuu barattoonni hedduun itti deebi'ii hojjedhu waan naan jedhaniif gara isaaniitti deebi'eera. Kanaaf adaraa na gargaaraatii isinis ijoollee kana biraan naa ga'aa jechuun barbaade. Thank you very much.